حيك درا حركة مي برتوتا مركز باب الرجان بتوتا في دبالتوتا شانيكا قلقل الرار جنجرا مي أما ينفتتني في فتنة هني فتني في هني فنة قباني جراني في ديساني جراني ولله لكامي أنا موسجلا دبالا هيك درا يدي اتفاق أرى معلومة وقارب بمعلومة تومي يكون خازنا أنا تكتب أنا يشترى عدواني لما تنجرو إسكا تؤثنا جدا حاجة كنا ما دي معرف من تكتب أبشر من ملالك وان تكان أركيني ريبو جلك أنا تايلا لجرا هايه أمس كنا أركتن تجعل وقارب على أكاي ججات يا دكتوري نرى دير سلي نرلين هي فتنا ولا لون الداد كوي دير وقارب أبشر دبتيا ركا نما توبا يا ميري جرا كدرا يا ربي نعم اللي وركض بالرجع بكم يجتني لندama كسيت سنة ما فرسيتين بيت بربادة هذا كوسين ديري سدي وانا بعدها هاي كي تستاهل بسم الله أوكي بسم الله بيحب الله سمن جمر بركة عند نور فستومين جامر سلامتا جولفات جنة جزاني كيسموني كنا أحبغنو دفتني كيسموني كنا أحبغنو دفتني كيسا في دوبان برنو جمجيستني رب الرار قدا يا رب الرار قدا جزات تيسني رب الرار قدا جزات تيسني الله يا خالق الإنسان أرسلت محمدا جاءنا بالقرآن نتاسس نمرد في ملكه جنتاني نتاسس نمرد في ملكه جنتاني لك الحمد ذو الجلال يا خالق العهد بفضل رحمتك جمعة المقصود لك الملك دائم في الأرض والسماء ندعو باسمك يا رحيم يا رحمن صلي وسلم على سيد الأنبياء صلي وسلم على سيد الأنبياء بعدد الأمطار ونجوم السماء وعلى آله وصحبه من دعا إلى الدين وعلى تابعهم وأتباع التابعين وجميع الصالحين وكل النافعين وعلماء الزمان وقارئ القرآن ومن سلك طريقه إلى يوم الدين وسوء الدهنتن إرها جراته كنتم إساني وسوء الدهنتن إرها جراته كنتم إساني وسهلا بكم أنا أعرف جنة بغنو دفتني كيسموتا كينا ويلكم تو ججودان دري دبي كينا والسينا نفتاها كيسموتا خينا تكهني الدوينا بل مني كينا إجابنا دالالامي أما إيغاليرا كنو سغنتان كينا كيسموتا كينا بغنو دفتني إيرافي دالا keessummoota keenya baganuu dhuftanii dhiiraa fi dhalaanii kan addan hafini hedduu nu boonsitan hundummaan keessanii keessaafuu ustaadonni eebbateenya boonsuuf nu jajjabeessitanii rabbirraa argadhaa jazaatan teessanii nus isiniin jenna galatoomaa jenna hunduma keessanii galatoomaa jenna hunduma keessanii keessummoota keenya keessummoota keenya mee xiqqoo naaf tahaa fagorraa dhuftanii nyaatas ajajatanii hundi isaanii jira hunda isaanii qabna aadaaf ammayyaa toota dhugaatiis yoo feetan dammaanii irraan dabaladhaa ammaasis aannanii sana qofaa miti kan biraas waliini ispiraayitiif kookaa yoo feetanis juusa ispiraayitiif kookaa yoo feetanis juusa sirritti dhugaame ani isiniif buusa isinumaaf qophaa'e kun hundumtisa kan kana malee jettu harakaata dhiisa kana ta'uu baannaan wajjii kana hunda isinirratti dhiisa ankoosaafin jedhe takkan sodaatina waa'ee keessummoota asumatti dhaaba gama warra eebba mi'atti tardaa mi'a hamma dhumaatti narraa dhaggeeffadha wantin harkaa qabu waan addaati gammachuu obboleewwan keenyaatu nu mirqaansi akkatti isaan gammachiisuuf hundumaa olitti uffannee bareennee ilaame akkatti
uffannaa qofaami hadiyyaa finneeti mabruuk alf mabruuk mabruuk alf mabruuk hundummaan keessanii osoo addan baasin dhiiraa fi dubraanii unkan salaachuu maatiin markad baabur rayyaan jalaa fi guddaanii unkan salaachuu maatiin markad baabur rayyaan jalaa fi guddaanii unkan salaachuu baga gammaddanii guyyaa kana arguuf hawaa kan turtanii alhamdulillahi galata rahmaanii kinoo agartanii bu'aa bahii sandani rakina shabakhaaf ajaja madaamii hundaa dandeessanii bagatti geessanii guyyaa kan keessanii bagatti geessanii eebii kan keessanii guyyaa yoo milaataa kan jechaa turtanii shukriin ka rabbiitii har'a eebii teessanii ustaadaaf amiirran barataa fi koreen tattaafii ifaajee ijoollee teessanii congratulation hundummaan keessanii congratulation hundummaan keessanii. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله روبا سمي بويتو دجي قبنيسا خنجران نقهي أبوني كاليسا أن اسمي وايسيني في من اسين تسقبيسا مكاي بفمتو تهردان اسين افتريسا يو قلبي نقي فتن برنمسيس akka jiraatahuuf hamlee jajjabeessa warri khatamuudhaaf karaa keessa jirtu gurraan na dhageessa abshir guyyaa tokko amma itti geessa mee amma gara jaraan achi sin deebisa hunduma keessa mee amma gara jaraan achi sin deebisa hundummaan keessanuu qalbiinaaf ergisa ammas haasaa dhiisaati afaaniin jallisa maaliif yoo dan kana jedheetiin wal isin barsiisa. warri eebbifamu hundi walii galaan tartiiba isaanii amma himuuf yaala gama lakkoofsaatiin 12 caalan sana keessaa sadii barbarra ilaalaa kan jiraafaan adda meessinummaan laalaa sana keessaa sadii barwarra bilaalaa kan jiraafahan addaamee sinummaan laala mee maqaa isaaniis xiqqoo himuuf yaala eebbifamtoota har'aa sa'eenyutu caalaa eebbifamtoota har'aa sa'eenyutu caalaa Allahu Akbar nama guddaa jabaa abbaa burqaa barii kan osoo qara'uu kan saafite umrii manguddoo markadaa kan akka ammaarii seenaasaa guddaadhaa waa hin fitu isar jaalatu khaliqul jabbaari fakkeenya nuuf tahan xiinxallii gallaalii ammas ofitti nu qaban akka ilma isaanii osoo adda hin baasin isa kanaaf sanii yaa ilmaan koo jechuudhaan du'aa nuuf godhanii caarraan isaanii tolee qur'aana khattamanii hedduu isaaniif gammanne nuti ilmaan isaanii baganaaf gammadde jedhaan hundummaan keessanii baganuuf gammadde jedhaan hundummaan keessanii. Allahu Akbar. Sha gora amiletti gora Allahu Akbar. ammas kan lammaffaa waan sin dinqisiisu ridwaan jedhaniin walisin barsiisu mee seenaa isaatiis waa xiqqoo odeessu dhageetta maqaansaa isa ammaa kana seenaa isaatirraa mee xiqqoo caqasa isaa taatus jiruu biyya ormaa galgalaaf ganamas qur'aanaan dorgoma xuruufarraa kahuun erga karaa itti jabaatti muree xuruufatu muree mul'ii jabeeffachuun qur'aanatti tare gaafa kanas kinoo chaalenjiin jireenyaa taraa itti taree al tokko shabakaadhaan yoo garii immoo dalagaadhaaf jedhee badoo keessa tare yaa qormaata jiruu inni keessa tare tana qofaa miti shortaanis qabame hadiyyaa boksitiin takka qabalame dhiidhidhoonis yaa qormaata jiruu inni keessa tare tana qofaa miti shortaanis qabame hadiyyaa boksitiin takka qabalame dhiitichoonis gubbaan dabale alhamdulillahi booda gadhiifame erga gadhiifames gama markadaatti deebiin qara'ame qur'aana rabbiitiis kinooti khattame baga kanaan si gahe siin jedhaa turra kinoo warri guyyaa har'aa asitti argame baga kanaan si gahe siin jedhaa turra kinoo warri guyyaa har'aa asitti argame. gammachuu guyyaa har'aa akkam jedheen ibsaa gammachuu guyyaa har'aa akkam jedheen ibsaa silaa isin bira jiraadhee sujuuda bu'eetiin isin agarsiisa
amma mee afaanumaan dubbadheen isin dhageessisa hundummaan keessanuu narraatii caqasaa. Ani tokko lama jedhee barkama lakkoofsa waggaa 3 oliifin jira marga lafoo keessa.